Bosona kana fakkaata. Iddoon kun immoo iddoon maatiin ijoollee isaa fidee itti bashannanu, itti bashannansiisu. Bakki sun immoo bakka ijoollee itti bashannansiisan jechuudha. Walumaan arguuf jira jechuun isin agarsiisa. Bakka takka immoo dabarree sababa namooleen lafa dhufanii jiraniif saniif dubbachuu hin dandeenye nama haguugdee dabarsu jechuudha. Isaan kun saayikilii oofaa deemaa jiran jechuudha. Jaarsa jaartii ta'anii akkana ofirra bashannanan. Namni keenya dhisa jaartii isaa akkana bashannansiise maal qabame kun bakki kun bakka ijoolleeti. Baay'inatti mul'achuu hin danda'uuf bosona waan ta'eef jecha. Gara fuulduraatti mul'ata yaada inshaallah. Kunaaf naannoon kun naannoo ijoollee itti bashannansiisan jechuudha. Ani immoo karaa kana qabadhee gara manaa galafa amma bashannana deemeetiin galaa jira waan ta'eef anillee saayikilii gubbaa jira. Saayikilii yaabbadheetiin deema jira jechuudha. Namni tokkollee immoo achi keessa fuula dura natti as deemaa jira saayikilii isaa oofatee. Kun immoo axiriin karaa kana duuba baabura jira. Baabura as keessatti immoo karaa wanni kana xiran kana jecha baabura biraa lafa jalatti gadi qabanii ijaaraa jiranii. Kanaafiin magaalaa guddittii magaalaa Muunicitti jedhamtu jira. Saniifiin gana wanti hedduu karaan hedduun lafa jala gadi fagaatee meetira hedduu ka ta'u lafa keessa gad deema. San hojjechuudha waan jiraniif kana faaxiranii karaan kun saniif dalaguu dhabee. Kun hojjettoonni biyyoota biraarraa dhufanii as keessa galan jechuudha warri lafa jala qotu jechuudha. Mana kana keessa galan jechuudha mana kana keessa. Akkasii asiif kun illee naannoo kana duubaan gara manaa gadi galaa. Naannoo mana kiyyaa yoo agarsiise immoo namni biraa takka faaxeen biraa dhufteetii balbalatti akka akkaate waan taateef takka nama dhuftee naannoo kana teetteen eeyidi waan ta'eef maaliif yeroo baay'ee karaa kanaan bashannana deema waan ta'eef jecha. Saniifuyyuu baay'iseen agarsiisu naannoo tokko haga cinaatti akkasiin agarsiisa jechuudha. Namni biraallee kun achi deemaa jira. Ani immoo asiin gadi garagala jechuudha. As keessa gadi garagala. Kanoo asiin gara mana kiyyaa gala jechuudha. As booda immoo naannoo mana kiyyaa agarsiisee jiraachuu barbaada. Kanaafuu tuun barbaadu natti akka akkaatee faate. Akkasii bakka nagaatti.